Dirama Radio Oji. Abba Jamal, barsiin baanaan dhageessu. Niti namaaluma ganama annatti iyyitee gurrana tuftasaa. Nadhiisi namtitti nadhiisi. Niti tana kamiin irraa taasa. Way sirraatti haarafu nadhiisiin siin jee na gubbaa qeeqaan oolini. Maganee itti haarafu halkan guutuu rafaa bultee guyyaa kana guutuu rafaa oolte mee haa nuti maal nyaanna hayi masruufa lukanna haa qaallichaan. Way masruufa kaniin baasee kana ala akkamiin siitaa ifin cicciraa qaamaqi waan hin qabu sii kanne. Hoggaa raftessa torbaan booda haa ta'a qaallichaan torban dabra waan masruufa naa kannite kanii kannettee dubbatta. Hin qabu eessaa hin fida hin qabu siin jeemi akka rafu jiru ne harkita hin qabu waan takkaan waan hin qabu sii kanne. Mee haatee maaliif hin dalaganne haa nuti maal nyaanne beelti nu haa ajjeeftu. Maaliif dalagaa dhiifte dalagaa haanis naaf hin taane teetiki akka nama waaw duuba abdatee dhiifte mee haa maal si nyaannu hayi dalagaa dunu kanne haa qonqo. Litoorii timboolaa muradheetiin jira isiin hanga naa baatu obsi gizee isiin naa baate ni tujjaaroomnaa. Wayii ati duraanuu shanyii maallaqa qabdaa hafa caafattee hammattu osoo hin dalaganne kamitti mee maalleen kun saasii dhufa mee naa hime. Amma si himeemi dalagaan hin jirtu yoo ni dalaga jee wooman jirreen nama harka gaya tana masruufa qarshi 200 wanni ni dalagu qarshi 200 masruufa moo barcaaqiyya moo maaliin godha saniifuu dalagaa firraatti dhiiseyan teemboolaas muradhe na dhiise amma carraan nuu baa saniin eeggachuu jira na dhiise amma firraatti haarafu. Amma laal dubbii biraan irraan barbaadini hayitii niiraanuu kan. Hin qabu. Ni dhageessaa hin qabu namtitti na raawus. Hayi niiraanuu kan ni si jawtu ol garagaastee ciisaan ol ni jiti. Akhayi akka makaan si toofita kanaachi. Ani mana kana keessa si ciisu se harkuun barbaadu ree hayi ni kan niiraada hayi dalagaddu. Sirraa hin baa mana jechaa oltee gurra nu duuchite sirraa hin deema. Haa malatti deebitu laalta. Yaa boga erga hojii jalqabne bubbulle guyyumaan guyyaa irraa wayyaa waa dhufuu jirti silellattu xiqquma guddatanii hoy dhufee gaalaal jabsa laal fuula isaa dukkan dhaltu fakkaatu san daranuu gurraachomse dhufu jira. Maaluma sana namtichi kun jabsa. Oh ya jalako maaliif akkana fuula kee darbitee deemtarra. Yaa booniitu matakkaan mana keessaa na rakkisee hirriibaa natti hin dhiistu waa kana zalna gooteetiin manaa bahee fideemu jira bar yaaboo. Haadhuma dhiiraa moo? Haadhuma dhiiraa saniin dadhabe yaaboo waa kana aan sanii adda wallaalee. Halumaa fidee hin gadde warra nagayaan turre maaltu sin argate? Yaaboo ammaalittiin beeka masruufa asxannu majatti masruufumaan kannaa oolu asxanni hannuma tanaan dadhabe uuma itti guurtuun dhabe waan. Yaaboo walli akka aadaatee itti masruufan qabnu jettee walloltan nisa. Yaaboo sannumaan jaaha akkamiin godha dalagaan qabu litoorii timboolaa muradheetiin eeggachuu jira hanga san afachuu dadhabdoo. Ansiin hin jenne guyyuma ati hojii gadhiistu sanuu siin hin jenne hojii dhiistee akkamitti isime ati xiqqollee yaaddu so. Sa yaadaa ati sittuman jiru. Yaaduudhaami timboolaa muradhee kaniiniin abbaa carraa kumaatamaa ta'uuf deemu sun yaadaami yaadatti hin jira wayi atis maaluma naan jettasa. Litoorii murachuun dalagaa miti bara litoorii murachuun akkuma jirutti ta'ee hojjetaniif jijjiiruun ammoo dhimma kophaati keessattuu ati faan bara dalagaa gaarii qabaachuu turteemi namni guyyaatti dalagaa takka irraa qarshii 200 harkatu si malee ganda kana keessa namni biraan jira. Yaaboo maaluma anarratti akkana jette 200 masruufa ta'amu barcaaqiyya bira darbamu. Jima amma akka qaala'ee gizeen ol bee harawaa cadde dhume mee maali wanni biraa eessaa hin fide isiidha ta'uun wanti xiqqoon takka hin geenyeef wayi. Laalammaatti hojii dhabdee osoo hin taane
akkaataa itti hojjettuu fi akkaataa baasii itti baastu wallaalteeti. Laal Jamaal na dhagee ati nama guddaadha bultii qabda. Dheengaddaan hojjedhe jettee guyyaa sadii rafuu dhiiftee kalees arraas baruus yoo hojjettee ammaas hojiin tuffatiin inumaa tooti guyyaatti qarshii 200 harkatta. Guyyaa sadii inni rafaa oltee kana osoo hojjette meeqa harkatta? Yaaboo gama hojiitti illee waa harkachuudhaaf illee namni anarraa harkatu hin jiru. Maaliin godha dadhabbumaa fi musliifummaa takkaatiitu na gubbaan baheetu mana ciibsaa oola. Ammaas abduman jirre takka tanni tomboolaa litoorii namaa baatee nama tujjaaroomsiti jaan takkuma dhageetiin sanuma litoorii muradhee ciiseetuma litooruma san eeggachuu jira. Yaaboo nin dogongoreensiyaa mee gorsaati har'anaa kannite kanaas qalbii qabadheetiin jijjiiramaafin hojjedha. Litooriin si baati jeeqa waan akkanaa sitti himu saniifiifuu kamalli jireenyaan galiniif. Ati nama bultii qabu nama guddaa nama maatii bulchuu fi namni biyya bulchu bar tokko ba'a. Ati hojii tuffachuu dhiisi guyyaa silaatti raftu sanitti hojjedhu kan biraa baasii keetis xiqqeessi. 200 hojjettee 200 jimaa bitattee masruufa maatii maal sirraa eeggata masruufa maal isaan masruufa. Kun amma ni batiin keetu maa siin jaa haadha warraattis dhaqee araarsiti. Hojii kee immoo arra baru jeeni baru ganaman karaa hojii keetii deebi. Yaaboo galatoomii hiriyaa akkanaa qabaachuun daawwitiidha hiriyaan daawwitiidha jaanii dhugaa keeti dogongora kiyyarraa amma baradheetiin jira galiin harkadhurraayis baasii fi qusannoos akkasumatti addaan baafadheetiin haadha warra kiyyaattis araarfadhee hojiin faayidaa isii namni hojjetu maal akka harkachuu danda'u numaan beeka yaaboo boddeen kana akumaan jiraa fi akkas ta'ee yaaboo galatoomi hedduu galatoominaaf. Akkana laal nama jechuun nama dogongora isaa irraa baratu. Inumaatu dhugumatti ati hiriyaa kiyya ta'utti hedduun gammadi. Maaliif jennaan dogongora keetirraa guutaa kan baratta. Hundaafuu bal'inaan wal agarraati deemaatii araarsemma.